orma barsiifate moggaafate oromoo godha malee qaccee ofii nama ofii oromoon godhu. Ani dhaladhee waggaa 14 keessatti waggoottan 29 darbeef maqaa oromoof dhimma oromoof waa'ee oromoof hin qabsaa'aa jira. Amman dhufee muummicha ministeeraa ta'etti guyyaa tokko mamii komii akkasii dhaga'ee hin beeku. OBN jalqabarraan jira oromoo waan ta'eef isin gaggeesseera isin leenjiseera oromummaan koo gaaffii ta'ee ka'ee hin beeku. Amma eeganii muummicha ministeeraa ta'e asitti namoonni yaada gurguddaa burqisiisuu hin dandeenye, namoonni siyaasa adeemee injifannoo fiduu danda'u kallattiidhaan bocuu hin dandeenye odol akkasii kaasanii akka dubbatan nan dhaga'a. Haa ta'u malee dhaloonni koo dachii Oromiyaa keessa abbaa fi haati koo Oromoodha. Oromoo duwwaa osoo hin taane qonnaan bultoota baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhe. Bashaashaa jechuun egaa gandas miti. Biyya naan dhaladheetti guddadhe televezyiiniin hin jiru, ibsaan hin jiru, daandiin hin jiru. Oromoo masa qulqulluuti jechuudha. Haa ta'u malee oromummaan dhiigaan duwwaan mirkanaa'u, gochaan mirkanaa'u. Ani oromummaa koo gaabbii an oromoof qabu of kennee qabsaa'ee jaalawwan koo wajjin injifannoo fide baay'ee rakkadhu. Haa ta'u malee eega dubbiin akkasii kun ka'ee baay'ee na dhibeetu jaarsa tokko naannoo keenyaa biyya keenyaa kan dhufan argadheen dhiyeenyatti dubbiseen ture. Maaliif akkas ta'a namni keenya waan ba'ee waan ol ka'e tokko cabsuu irratti xiyyeeffata, ijaaruun barbaadu, waa'ee oromummaaf amma kana dhamaanee qabsoofne akkamitti gaaffii godhaa kan jedhu kaaseen ture. Maaliif abbaan koo akka carraa ta'ee oromummaa duwwaa osoo hin taane jecha guutuu lama Amaariffaan dubbachuu hin danda'an. Akkam oolte fayyaa keenya jechuu Amaariffaan hin danda'an. Armeen kiyya lamaan dubbatu abbaan kiyya garuu Amaariffa cirumaan danda'an waan isaan beeku. Kanaan itti arrafamaa guddanne. Gaaffiin akkasii uummanni na beeku, uummanni na guddisee akka hin qabaanne nan beeka. Haa ta'u iyyuu malee garuu aadaa gadhee waan ta'eef deebii deebisuu barbaada. Jecha kana gaafan gaafadhu waan dinqii naa kaasan. Kuni koo waan haaraa mitiin biyya keenyatti keessattuu uummata keenya keessatti akka haaraatti dagaagaa dhufeeraa naan jedhan. Maali jennaan biyya keenyatti namni tokko ka'ee suuqii xiqqoo tokko kiyooskii wayii banannaan namichi kuni halkanii waraabessa rabee gulufaa oola, sassaabduu qaba, qarshii namaa sassaaba, mana warra beektota deemaa qalaa oola jedhanii maqaa baasuu fi namni xiqqoo waan fooyyee hojjeteennaan waan gaarii hojjeteennaan hojjetee dadhabee fide jechuurra halkan gulufee waraabessa rabee sassaabee akkaataa kanaan qabeenya horate jechaa guddanne waan ol ba'e hin jaallannu. Waan bareedee waan ol ba'e gaafa agarru keenya gochuu caalaa dhiibnee kan ormaa goona. Isatu guddatee sirratti qaqqabe. Hanga nama keessaa ba'e muummicha ministeeraa ta'e waan hin qabaanneef as geenyetu waan si agarreef akkas goonee naan jedhan. Naannoo Sidaamaa fudhanna. Naannoo Sidaamaa hullee meeqaaf meeqatu dhume. Waggaa meeqa qabsaa'anii sirni sun gaaffiin kun gaafa ka'u hin rukutaa, hin hidhaa, hin ajjeesaa, ukkaamsee tambisa. Har'oo Oromoon hin dhaggeeffata, carraa kennaa karaa dimokiraatawaa ta'een uummanni sun mirga ofii fedhii isaa mirkaneessee jira. Federaalizimii jechuun kana. Yeroo dhufnu naannoo 9 amma naannoo 10 ta'ee jira. Ittuu cimaa jira moo diigamaa jira? Kun tokko. Lammaffaa federaalizimiin dhugumuu kan danda'u heera mootummaa irratti. Nagaafadhaa Piroofeesar Jaayii Deebiseef Maandeellaan dargaggoo yeroos maal jedhee gaafataa karaa irratti qarshii kuntaala tokko yookaan immoo qarshii kuntaala tokkoof beekumsa kuntaala tokko wal bukkee ta'anii soo argatte isa beekumsaa fudhattamoo isa qarshii fudhattaa jedheen. Maandeellaan kun gaaffii maalii qabaa isa qarshiin fudhadhaa jedhe. Beekumsa isaa awwala
eenyummaa isa jalqabaatti deebi'uu qaba. Eenyummaan keenya ni jalqabaa kennuudha, hammachuudha, gorsuudha, guddisuudha, harma hoosisuudha. Isa goonaani fagoo deemne. Isa dagannaani injifannoon hin jiru. Oromoon oromummaa isaatti deebi'ee, aadaa isaatti deebi'ee, eenyummaa isaatti deebi'ee naamani Oromoon kana booddee hin cabu. Oromummaa dagachuun garuu baay'ee rakkisa. Oromummaa jechuun qooddachuu jechuudha, hammachuu jechuudha, kennuu jechuudha. Achi keessattuu Orma Oromoo gochuu jechuudha. Inni ammaa Oromoodhaan Ormeedha. Oromoodhaan Oromoo jechuudhaan fagoo deemuu hin dandeenyu. Oromoo gochuudhaan fagoo deemuu dandeenya. Jaallachuudhaan hammachuudhaan fagoo deemuu dandeenya. Oromummaa keenyatti deebinee hojii keenya hojjennu injifannoo fiduu dandeenya kan jedhu amantaa guddaan qaba.